eebbis maaloo kabaja kee himuuf maaloo gaarummaa kee labsuuf maaloo wareegamummaa kee himuuf maaloo arseemaa nu eebbis maaloo kabaja kee himuuf maaloo gaarummaa kee labsuuf maaloo wareegamummaa kee himuuf maaloo. Dhiiga kee qulqulluu Waaqayyoof lolaaste jireenya kee guutuu Waaqayyoof oolaatte na waaqesse miti nan kabaje malee arseemaa bareedduu nan faarsaa dabalee arseemaa nu eebbis maaloo kabaja kee himuuf maaloo gaarummaa kee labsuuf maaloo wareegamummaa kee himuuf maaloo. Haadhaaf abbaa keerraa wareegaan argamte oolmaa waaqa keenya ragaa guddaa baate qulqulleetti arseemaa eenyuun si ibsina arseemaa bareedduu jechuun si faarsina arseemaa nu eebbis maaloo kabaja kee himuuf maaloo gaarummaa kee labsuuf maaloo wareegamummaa kee himuuf maaloo. Mormi kee muramee dhiigni kee lola'ee waadaa arseemaatiin diinni ni qaana'ee kan akka arseemaa eessayyuu hin jiru kennaa arseemaadhaa eenyu kan jijjiiru arseemaa nu eebbis maaloo kabaja kee himuuf maaloo gaarummaa kee labsuuf maaloo wareegamummaa kee himuuf maaloo. Arseemaa yoon jedhu diinatu baaqataa lafa ati jirtu eebbatu baay'ata qulqulleetti arseemaa ati na eebbisee ragaa dhugaa baate ati na jabeessee arseemaa nu eebbis maaloo kabaja kee himuuf maaloo gaarummaa kee labsuuf maaloo wareegamummaa kee himuuf maaloo arseemaa nu eebbis maaloo kabaja kee himuuf maaloo gaarummaa kee labsuuf maaloo wareegamummaa kee himuuf maaloo. Amantaadhaan malee Waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Ergaa Phaawulos warra Ibrootaatti boqonnaa 11 lakkoofsa 6 kakaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqayyoof galanni haa ta'u hanga bara baraa.